السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في جالة توتا داوتوتا في جوجل برودكاستنج نتورك أرنتنا كما بكمتي كما على جرتنتي والدرقمي أجائبا غري كوبا لما أورمو كتالي لما جدتي كيف ما جرى انتسا كافو برودكاستنج نتورك تي وكنا كيف بيانتي أصدفنيتي كا سجنتاتنا قدتي سمبران كهجرة والدركمين أجائباتي هدو جولين هدو جمتولا ما شاء الله هدو تكا نمات تولا كيسافو غارين هيسينجي في غارين أنجريد درغمي أجائبا أكمل التاني أكرتن تيجولا غارين مغاريسو فتكون غاري هيسينجي تي أكسمتي gare hundee isaadhaan hoogganamtu akkasuma taanis gare angreedii gare miseensa faadhaan hoogganamtu gareen tungaa keessaafuu jechuudha tapha ajaa'ibaatti isaan jidduutti gaggeeffamaa jira. Taphni yeroo jalqabamu tapha cimaadha kan ture hedduu keessaafuu jechuudha haalli isaan itti wal dorgoman hedduu nama gammachiisa. Saniif ijoollee ciccimtuu jechuu dandeenya. Amma kubbaa wal harkaa qabu garee hiisingiiti gareen Angireedis tapha kana keessaafuu jechuudha. bifa bareedaadhaan taphachaa jiranii ijoollee ciccimtuutu jira. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo taphni keessaafuu akkuma jalqabameen jechuudha. Gareen Angireed duratti goolii takka illee galchuu hin dandeenye. Gareen hiisingii wal dura duubaan goolii adda addaa lama tajaajila lakkoofsanii turanii. Saniif daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tapha kubbaa miilaa jechuudha. Inshallah garee lamaan jidduutti gaggeeffamte nuti Sakafuu Broadcasting Networkitti yookiin akka FBN'tti achitti argamneeti kan isin biraan gahaa jirru. Nufaana turtii gaarii isin jenna. Ammallee taphni baay'ee hedduu tapha cimaadha. Akkuma ilaaltan agarteetti jechuudha. Abbaan seeraa yookiin daanyaan yookiin afaan biyya kanaatti dummaree kan jedhan jechuudha. Lammii biyya biraati innis hedduu nama cimaadha. Isaatu daanyaatee gaggeessaa jira. Hedduu takka namatti tola. Amma warri kubbaa harkaa qabu garee hiisingiiti. Isaan akkuma beekamutti magariisa warreen uffatanii. Kanaaf taphni hedduu takka namatti tola. Nutis taphachaa guututti daawwannee jirra. Taphichi hedduu tapha namaas gammachiisudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee ciccimtuudha jira. Amma haala isaan isin agartan kana jechuudha. Ijoolleen yoon fi jajjabaatanii karaa hundaanuu jechuudha wal gurmeessan akka Oromootti taphoota adda addaa kanneen akka Osfaanaa gara biyya biraatillee deemanii dorgomuu ni danda'an jenneeti yaannaa haala kanaa yoo itti jechuudha. Akkuma ilaaltan agartanitti ijoollee cimtuutu as keessa jira. Ijoollee tapha akka ajaa'ibaatti taphatanii maashaallah hedduu takka waan nama gammachiisu. Saniif ammallee nufaan turtii gaarii isin jenna. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota FBN hundi keessan warroottan kallattiidhaan nu daawwachaa jirtan kan fiigaa jiru kun suujiidha. Kunis Ramadaan jedhama. Keessaafuu Ramadaanis har'a bifa ajaa'ibaatiin kunis fashkiidha. Taphni ammallee hedduu keessaafuu gara boqonnaa booda kan cimaa dhufe hedduu takka dhugaa dubbachuuf akka yaadamne olii tuuttahame. Dhugaa dubbachuuf gareen lachuutu hedduu takka ciccimoodha. Akkaataan taphni isaan taphatan kun miseensa muka kubbaadhee akkaataan isaan kubbaa itti taphatan hedduu takka nama gammachiisa. Numa bakka tapha guddaa ni jiraame biyyoolessaa san fakkaata.
Arsenal fi Manchester da fakkaata yeroo takka gisee ilaalu akkasitti dummareenis yookiin daanyaanis yookiin abbaan seeraatis hedduu takka sirriitti jabaadha. Keessaafuu obboleessi keenya qorraas ta'an kun hedduu takka taphata. Kunilleen lafatti kufeetii jira. Taphichi yaa mucaan miila jala kaayati miila jala kaayati lafatti kufe garee hiisingiiti garee angireediitu garee hiisingii lafa kufise. Egaa tarii dummareen yookiin daanyaan hin argine jeetii yaada. Egaa silaa yeroo sana gaafatanii hin himaaf ture. Kanaaf tarii obsaan lafa darbina fakkaata harkatti laatee jira. Akkana fakkaata taphichini keessaafuu jechuudha. Taphichi irratti dura boqonnaa dura jechuudha. Hedduu jabaa ture. Boqonnaa boodallee garuu jabaachaa dhufee gareen Angireed abadan injifannaa tapha kana nama injifanne jechuudhaan morkiin isaanii hedduu takka cimaa ture. Garuu namni silaa garee takka meedaa yookiin dirree kubbaa takka erga seentee wahuma lamaa takka injifachuu yookiin injifatamuudha. Lamaanuma kana waan ta'eef gareen Angiree hiisingiirra jabaachuu dandeessee jirti. Garuu gareen dhugaa dubbachuuf gareen hiisingiitis baay'ee taphatanii jidduutti humnaan warri deemus tokko numa jira. Tanammaan tana seentee obboleettii dursaati. Dhiifama maqaasii narraa bade. Akkasii gaasiis asuma kallattiidhaan waraabaa jirruuti seentee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamuu dhugaa dubbachuu taphichee hedduu takka namatti tola. Akkuma isiniif himetti ammallee boqonnaa dura kun hundi yookaan isin garsaa jiru. Saniif akkuma ilaaltanii agartanitti dhugaa dubbachuu taphichi baay'ee takka namatti tola. Taphicha kana dhugaa dubbachuu haala kanaan ijoolleen tun yoo itti fufan waan bareedaa argamsiisanii yaada. Ijoollee ciccimtuu jechuu dandeenya. Taphichi baay'ee takka namatti tola. Gara boqonnaa boodaattis isin dabarsinaame tara takka mee sujuudumaa waliin haa daawwannu taphicha. Amma dhumaatti FBN wajjin turtii gaarii keessaafu warroottan kallattiidhaan tapha kana daawwachaa jirtan FBNif warri haaraa taatan chaanala kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uu kan daganne isin jennaa. Sagantaalee garagaraa sagantaa dargaggoota sagantaa buhaartii keessaafu diraamaalee garagaraa kan dhaamsa ajaa'ibaa fi keessaa qabu asirratti gaddisuudhaaf haaldureelee barbaachisuun xumuraatee jirra. Kanaaf FBN yookiin Full Broadcasting Network subscribe gochuu akka hin daganne gammaan isin hubachiisnaa share walii godhaa isin jechaadha. Taphichi ammallee akkuma itti fufetti jira. Jidduutti harkaan wal qabuufaa jira. Amma kan goolii qabaa jiru Awwaasiim yookiin obsaadha. Dubbiin jabaachaa dhufaa jira. Saniif ammallee tarii gara boqonnaa boodaatti ni injifatan jenneeti yaadna. Gareen hiisingii hedduu cimaatti jirani. Gooliirraa achi deemuu diddee jirtu kubbaanii. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota FBN taphichi amma boqonnaa booda hedduu cimaatti dhufa. Keessaafuu gareen hiisingii hedduu jabaachaatii jiranii akkasuma gareen Angireedis akka boqonnaa duraatiif kun ilaaltanii agartan miseensadha. Kanis deemaa jiru Saudiidha. Ilmaa gareen Angireed hedduu ijoollee warroottan hiisingii karantaa kunis Imraan jedhama. Fashkiidha fashii jechuudha. Hedduu takka ijoollee ciccimtuu jechuu dandeenya. Hundi isaaniitu taphni hedduu takka jabaachaa dhufee gara boqonnaa boodaatti maaliif akka boqonnaa duraa sanii miti. Hedduu takka cabuu irratti argamanii kubbaa garee keessaafuu mucaan kun garee lafatti kufeetii jira.
Helsinki keessa nama tokkotu miila jala kaa'ee lafa kuffisee garuu hin tuine jechaa jira. Walumaan haalaallu akka inni hin tuine jee harka ol qabu kanaa miti dubbiini. Taphattoota keenya egaa kabajamoo fi jaalatamoo mi'eessuutaan malaalaadha. Gareen Helsinki miila jala keesseeti kaa samii irratti hojjettee maammiidha maqaan isaati. Akkasumas taphataa kana hedduu dhugaa dubbachuuf hedduu cimaadha. Gare Helsinki kanuma kanatti miila jala kaa'eeti lafa darbee deebi'ee ani hin tuine jee harka ol qabaa jira. Asirratti amma sila dummareen na gaafate waan kanaan hin ibsaafi. Maamiin kiyya gaa hobbaa fudhatee ofirraa ammallee amna isaa itti fufe lamadallee lafatti kufe. Akkasumatti Abdul Karim ammallee hobbaa fudhachuu jira. Gara harka ol qabaa jira. Hin tuine jechaati jira. Ani hin tuine jechaa jira. Garuu asitti dhugaa dubbachuuf qixaanis laa kan namuufi qabaa ture. Sigaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo taphni ammallee akkuma itti fufetti jira. Garuu dummareen garee Helsinkiitti garee Angireetiif kan jira gubbaadha. Maaliif isaaniitu dogongora dalage. Garuu taphni boqonnaa booda baay'ee takkachumaadha. Miseensaadha kan fiigaa jiru kan gubbaa ammallee miila jala fuudhee lafa darbee jira. Taphni fashkii harka qabaa. Fashkiitu qabaa ammaan tana. Maamiin ammallee kufee jira. Keenya egaa ammallee gareen Helsinki maamii lafatti darbanii jiranii. Kufee jira. Miila waliin tuqanii. Mucaan kutee samii irratti barra. Maali hedduu takka gubbaan gangalcheessanii. Hin tuine jechaa jira. Garuu akka tasaa kubbaan baateeti jirti. Imraan isaatu kubbaa fuudhee dhawe. Daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo gaa dummareeleen sirriitti ilaalaati jira. Haqaan dalagaa jira. Hedduu takka nama gammachiisaa dummaree ajaa'ibaati. Gaa taphni ammallee akkuma tuufee jira. Wallaahi hedduu takka nama gammachiisaa. Amma Abdul Karim kan kubbaa dhahee garanatti ammallee nama tokko harkaa qabaa garee garee Angireetti irraa jechuudha. Taphni ammallee akkuma tuufee jira. Ijoolleen hedduu takka jechuudha. Amma Imraanii fiigaa jira. Imraan eenyu dhiiroo kana kanatti kubbaa gareen Helsinki hedduu takka jirtu. Amma garee Angireet keessa maamii kana hedduu takka cimaadha mucaan kuni. Akkasuma mucaan kunillee baay'ee takka jabaadha. Hedduu taphataa kubbaa sirriitti taphata dhugaa dubbachuu maashaallah. Kunis Suudiidha kan kubbaa jalaa fuudhaa jiru. Suudiileen kubbaa akka ajaa'ibaatti dhukeerra kaasaa. Suudii kubbaa qabadhu. Taphni ammallee akkuma tuufee jira. Maamiin ammallee lafa kufee jira. Dhugaa dubbachuu maamii yeroo hedduu lafa kuffisanii. Garuu kubbaa sirriitti taphataa maashaallah. Hundee isaadha kunis. Hundee isaalleen hedduu takka kubbaa sirriitti taphachaa jira. Miseensa fiigi kubbaan teetii. Akkasumatti hedduu taphata irraa ammaan mucaa kunillee hedduu takka taphata garee Helsinki irraa. Maamiin kubbaa namaaf isaa fashkiitu wal jala fiigaa jira. Fashkii lafa darbu keetii gaa mucaan mukaa dura dhaabbatee firraa wanta godhe miseensa harkaa qaba. Miseensaan suutuma deemaa beektaa abbaa kiyyayyee aannan kana gaa mi'aa hojii suutuma deemaa jira. Taphni hedduu takka namatti tola. Hundee isaa mudhii qabatee amriizoon tireen bantu san dubbiini. Akkas ijoolleen dhadhaabatuunis gaa tifoozoo jedhaniin gaa warroottan hamileetti horu. Sila Oromoonni keenya baay'ee jira biyya magaalaa tana keessaa dhufanii daawwachuu qaban ta'uu bareedaa akkanaa kana. Ganaadhaaf fuulduraaf inshaallah tapha kana dhufanii nama daawwachuu kana. Abu Asiim kubbaan teeti. Abu Asiim sirraa fuudhee jira. Gareen Helsinki dhugaa dubbachuuf tapha sirriitti Suudiin irraa fudhatee jira.
Kee duuta kan namatti tola taphichini daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo hundee isaa harkaa qaba kubbaa amantanaa akkasumatti ammas bilisa keenya kun garee hiisingeetii kubbaa qabatee jira. Awwaasiim akkasumatti taphni keessaa boqonnaa booda Ramadaan kuni taphni yeroo boqonnaa booda kun jabaachaa deemaa jira. Ramadaan fiigi kubbaa irraa fuudhu maal taate hundee isaa harkaa qaba amantanaa taphni hedduu takka dhugaa dubbachuuf tapha hedduu namatti tolu. Ijoollee cimtuu akkana tanaa jira jeeyyan maamii yeroo mallee lafa darbanii jiranii. Garuu sirriitti taphata kubbaadha. Lafa darbuu tanaan qabu godhan maleedha. Suudiin suutuu ta'e wani beektaa abbaa kee yaa'an kana gahamee jeetu laal kubbaa tanaas suutuma firaalaalee isaaf hirameen halaalumatti sii galee akkasitti deemaa jiranii. Maashaallah hedduu takka taphatanii taphichi hedduu takka namatti tola tapha ajaa'ibaati. Amma boqonnaa booda goolii lamaa fi duwwaadhaan kan addaan ba'anii boqonnaa booda taphichi hedduu cimaatii deema. Daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo hanii kanneetiif jira garee isaan argareen hiisin ergaa fudhatte taphichi kana fakkaata. Daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo taphichi dheeraadha. Dhiifamaa warroottan sagantaa kana guututti daawwachaa jirtan marti keessanuu tapha hanga dhumaatti isin biraan keenya mee tartakka sagaluma isaanii yeroo isaan wal waaman guututti inshaallah jira isin biraan keenya ammallee nu faana turtii gaarii isin jira. So taphni kana fakkaata hedduu takka namatti tola. Sali,
Fakkaata daawwattoota keenya daawwattoota FBN warroottan kanattiidhaan sagantaa daawwachaa jirtan martee keessanuu garuu sagantaa guutti isin biraan ga'uu hin dandeenye nuti saal dureellee takkaatu nuuf hin mijatini sagantaan xumurarratti gareen hiisingii lamaan garee Angereed injifatteeti kan xumurame jechuudha sagantaan jechuudha. Watoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo warroottan broadcasting network latiin daawwachaa jirtan nutis keessaafuu garee lachuutu jechuudha gaaffii deebisaa wajjin goonee turre taphni arrantanaa maal fakkaata gammachuu fi keessaafuu garee lachuudha jechuudha wanni isin dhagaame tapha kanarraa maal hubattan wanni isin nuuf ibsitan maari'annee hunda isaaniitu interview goonee jirra garee injifattee garee hiisingiitii fi akkasuma garee Angereedis jechuudha isaanii wajjin gaaffii deebisaa gaggabaabaa tokko gooneeti jirra durarratti kan gaaffii deebisaa wajjin goonee garee Angereedirraa daawwattoota keenya ammas namni yaada nuuf kennee sagantaa tun akka itti dhagaamtee fi akka itti isa gammachiiste nu ibsee hundee isaadha garee hiisingirraahi innis yaada isaa afaanota sadiin ingiliffaa fi afaan oromootii fi isfaanis kan akka itti aanu kanatti nu biraan gaafnu akkana jedha. Qabna guyyaa kanatti Oromoon dargaggoonni keenya walitti dhufnee kubba taphannee sanuu nuti caallee hedduu gammannee jirra sadi fi duwwatti haalaan hedduu gammannee jirra. Asano ni maninja. Hedduu gammannee allihopa för det här dagen har varit en otroligt fin dag. Vi har spelat tillsammans med våra Oromo-bröder här allihopa och det har varit otroligt trevligt. Vi har haft fint väder, solen har skinit och vi kommer fortsätta inshallah i framtiden också och förhoppningsvis göra det ännu större. Vi tränar tillsammans, vi spelar matcher och kanske till och med kan spela matcher mot andra runt om i Sverige och kanske utomlands också. Så vi hoppas på det bästa inshallah och att ni alla är välkomna att komma till oss. Thank everyone that's been watching for today. We have been gathering here today for to play football together as the Oromo brothers and it was awesome. We were around 20 people and it went very well. And in the future, our plan is maybe to go out, play some matches, play with Scandinavia, but also maybe go to America, Australia, Canada to play with other teams and countries around the world. So we want to thank everyone, and hopefully in the future we will become something bigger as a team, as an Oromo together. daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ammallee walitti chaanee jira jechuutti tapha kabajaa jira ijoolleen ammalleedha miseensan jijjiirame yeroo jijjiirametti isaa argadheeti sanii daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo miseensa tapha irraa maaltu si dhagaame moomtanii jirtanii keessaa warra uffata gurraacha uffatee maaltu si dhagaame wallahi gammachuullee gaddas maaliif nuti akkana dhufnee wal agaruu nu waan takka ammas wanni jiru taphattoonni keenya taphattoota torbaanirraa yookaan amatarraa oguu takka oguu lama dhufee asii taphatu gareen taan immoo taree torbaanirraa oguu shanfaa oguu jahafaa oguu torbafaa taphattu oguu sattee torbaanitti oguu taphattu saniifu nuti mohamuun keenya nutti hin dhagaamne akkasii so wanni nama gammachiisu asirraa wanni hubattan leenjii gahaa godhuu dhabuudha wallahi dhugaa siimu an kubbaa eegamiila kiyyaan tuqe ati baatii meeqagee jira akkanatti taphachuu ijoollee wajjin gruppiidhaan ammas amma akkanatti taphachuun keenya yeroo biraatiif hamilee nu godhaa jechuudha maaliif haala nuti arran kan itti taphannee gareen teenyallee cibquudha عالم عرض تبنى خنان مرسال فو نجم نجيتي يا أما فندرا على خنات كيو جبال كرين نجوا يجوا وقت بدراتي ما نبغى نمتك إيجا ميدا تكسينه نجفتشو نجفتهم روان مجراتي جرو جولين تشينكو تجرو وريك تشتي أقوس فانا تبلي أمريكا كندا تدا درجوم جنتي درجوم جنتي فوانا ما قبل فليفو كمان مان جبال هسنجنا فندرا في اللي وان بريدا
Fadra masyaallah kagariidha. Kabareeda gaaban baay'ee namatti tola. Garee gammagamana baay'ee baay'ee taphatti jira. Siyan qabuuf dargaggoota biyya kanaati akka jabaatanii taphatanii akkanuma wal ga'anii akkanumatti itti fufanii jedhaani. Kanaaf baay'ee tokko jajjabaadhaa itti fufaa jedhaa warra jiranii fi kaasii isilleen dhufanii hundaanuu. Mee taphaarraan tanaa akka midhalta dilbii? Taphni har'aan tanaa wallahi duraan namaa shanabne jennee tumas dhufne akka nuti isaan laallisanii miti. Gareen isin geeddu jechuudha jechuudha. Gareen haalaan jirudha. Kanaafuu ni injifanneettee yaadamu ni injifatan jettee yaadda? Waan taphannee beeknu guyyaan har'a amata meeqa keessaa inni har'a gubbaa taphanne. Hundi isaanii egaa walgeenyee yeroo takka takka biinteras ta'us bootaa mana keessatti taphatanii hojii taphannee gizee hunda akkatti wal agaranii gizee namni hundi yeroo irratti qabu akka taphachuun. Saniifuu ispoortiin tokkummaadha. Nama waliif fiduudhaaf shoroo lama taphatti. Akkas akkas. Kanaafuu baay'ee galatoomii yaada nu kan nu keetiif. Taphaarraa kan akkamiin ilaaltamee xumuramee jira? Taphaarraa kan akkuma duraan eegame garee warra gamasii warra Angireet. warra Angireet sadiiduu waan baafne yoo xiqqaate sadiiduu waan baasne jennee akkuma jenne sadiiduu waan galchine warra Angireet forii bakka walitti dhufanii hiriyan nool baasne gammachuu guddaa. Dhaamsanii qabu gaa akkuma duraan beeku akkuma ta'e ispoortii nama waliif fida. Amma achillee namni sababa kubbaatiin walitti qabamee tokkummaa fi namni walitti dhufuun waan guddaadha. Amma ijoollee saayibbanii kun duraan hedduu waliin turre osoo yeroo dheeraadhaaf argina har'a wal agarree waa hedduu nama gammachiisaati. Namni immoo kan dhufeetiin wajjin ooluun kunis tokkummaa keenyaafis jaalala keenyaafis waan guddaadha. Kanaafuu namni bakkuma jiru osoo hin xiqqaanne yoo garee tokkos jiraatellee garee bakka lamatti adda bahee akkuma nu goone kanatti magaalaa tokko keessatti walitti dhufee san booda ammoo kana qofatti hin dhaabnu magaalaa biraarraallee yaamni yookiin immoo magaalaa biraatti sadeenii taphannaa kun ammoo akkasuma ta'e tokkummaa fi jaalala keenya walitti cimsaa jechuudha. Yorbiin jeeman tana magaalaa tana magaalaa biraatti karoora qabna sanii citii nuuf taa'u ammatti baasinii siin jaagaa. Tole baay'ee galatoomaa jajjabaadhaadha. Asitti walitti qabamuun kun waan guddaadha. Biyya kana namni hundi biizii jira amma sababa kana kubbaa teessoo walitti argamne asii dhufnee asii taphatuun kun tokkummaa keenya cimsa warra garraa aadaa keenya jabeessina warri asilee dhufiin akka nu wajji dhuftanii taphatanii siin jaa. Ammas ispoortiin qaama keenyaaf gaariidha. Ispoortiin fayyaa fi ispoortii kubbaa taphatuun waan hedduudas jira. Qalbiif raahaadha. Qaamaafis nu jabeessa. Kottaan isin Galatoomi guddaa. ajaa'ilee galatti. Ajaa'ibaa ture. Ayyee. Mee waan addaa maal agartee sirraa waan addaa? Walitti dhufeennaa fi humna keenya. Humna tapha kanarratti qabnuuf hagam enerjaayiz akka taate. Fakkeenyaaf haala kanaan yoo cimtan fuulduraaf sabootan biyyoota keessa jiraatan wajjin dorgomuu ni dandeessanii jechuudha. Magaalaa tana bakka buunee Akkas. akka magaalaa tanatti bakka buunee magaalaa tanaaf dorgomuu akka dandeenyu Haala biyyaafillee jechuudha maqaa Oromoolee waamsuu dandeessan. dandeenya. Maaliif Osmaan Ayuu deemuu dandeenya. Akkana kun saniifuu hedduu jabaadha.